السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نكا جرجفتو أرمودي يبلو بغنا غنا بجراتن وكم جفتني تنجيني في رحمن ربي كدوم قرني سنبرا جراتو سنين جدا أكاسما وروني من تابرا لي أشما حركة هوني بغنا غنا بجراتن وكم جفتني تي نغنو بتاع سنين جدا maal qabattee dhuftee dabalashoo yoo jettan na gaafattanii wanni gaafiillee hin qabdu homa waliin argu jirru homa miidiyaa tokko irratti waliin ilaalu jirru magaalaan Yaman sana maraattee namallee maraachitee dasee malee nama karaarra oofu jirti. Wallaahi nama keenya nama Oromoo rabbiin nagaan nu haa baasochuufi walitti gattaa'e sanuu osoo kutaanis walitti gattaa'e irra bareedaadha. Wallaahi ani yoo maqaa kutaa takkaa dha'ee gandaan wal qooddee gandaan qooddee gandummaadhaan jedhina malee namoonni waan hin taane waan rabbiin hin jaalanne kana gattaa'e kan wal miidhus Harargeedha, kan waa walitti godhee wal hiraarsu jirullee Harargeedha. Takkaalaan fi lama kutaan biraa keessa hin jirtu. Oromootiyya maali? Wallaahi yaa ummata Harargee yookaan tokkokkii irratti kun garanatti hiriire kutaa biraa rabsa. Yookaan ijaanuu wal jibbitanii magaalaa ofii keessa waliin jirtan irratti wanyaachuu jirtan akka waan keessa wayii taate akka waa mana isin qabdan wayii kireeffatanii jiraatanii akka waa isin nyaata wayii masruufa wayii kennitanii fi akka waan daarii wayii wali qotatanii gabbaatanii wanyaachuu jirtan wal fixu jirtan wal ajjeesu jirtan. Yaa ummata keenya maal taatan maaluma taatan maali wanni akkanaa isin baasa? Yoo isin rakkise malee rakkina isin baasu ofirraa ta'a wal dhiisa. Yaa Oromoo Harargee gabbaatanii ijoollee hin dadhabdan. Wallaahi maalidha takkarra yoo takka nama keessaallee tokkollee taatu gandas warras beektanii warrattis himtanii waan namni kun dalagu jiru amma dhugaa rabbisanii dubbachuu fi namni hedduun akka waan akkanaa kana dalagu hin beeku abbaan isaanii haati isaanii jechuudha. Nama garii ammoo abbaan manaa akka waan kana dalagu hin beekan, haati manaa akka sirrii dalagdu hin beeku. Abbaan manaa hunduu dhokatee waan hin taane dalagee waan hin taane wanyaachisu jira. Yaa Oromoo kutaa Harargee maa akkana wal gootan? Maaliif akkana wal rakkiftan? Maaliif akkana wal nyaattan? Maaluma isin dhugaa rabbiitti maaluma dura biyyaa xiqqee walitti qabatanii biyyaa yaatan moo maaluma ofuma of nyaattan? Baxxeen isin citte maqaan isin citeetiin jira. Isin teessaniifuu ganaa ilmaan teessan isin qaanfachuu teetti ganaa ilmaan teessan baaressuu teettanii dur abbaan keenya kana dalage gizee ani diqoo haati teenya kana daladde jettee daa'imman teessan boochisuu teetti. Seenaan isin amma daladdanii sanuu miidiyaa irra gadhiiftan. Miidiyaa kanarraa haqii balleessiin illee hin balleessitu. Ati maqaa kan keetti barreessite saanaan wanni ati hojjatte hundinuu miidiyaa kanarra ooluu danda'a. Hanga umriin tantee jirtuuf yoo ati duutee lafeen ta'ellee baddellee maaliif namni maqaa kan kee baasu sajjalee yookiin itti barreesse daa'imman teetitti mul'ise daa'imman tantee bursirraa qaanfachuu jirti. Inshaallah kanaafiyyuu yoo waan akkanaa kana yaadatu taate yoo abbaan kiyya kana dalageetti daa'imman tantee yookiin ijoolleen tantee akkasitti hin qaanfanne yoo feete waan kana dhiifte rabbii kan kee araarama gaafatte osoo gara rabbii kan keetii deebite san xorasee formaata. Namni illee dogongoruu nima jira. Dogongoranii gara rabbii ofii deebanii rabbii ofii dhiifama gaafatanii namarraallee guranii ofii jala deemuun illee numa jirti. Garuu kun dogongoraallee miti beekaa itti hoyyaasu jirtanii maallaqaaf jecha qilee wasseensisu jirtanii rabbiin isinii haa laaffisu. Tokkoffaa achirraa kan hafe kimiyaa maqaa caalaa fi formaate isin maalidha? Sheexana hin dandeettaniif sheexanaa waliin taphattani.
sheexana maaliin dandeettanii sheexanaa waliin taphattanii baate isin harkaa akka baate isin mana isii sheexana osoo beektan fuutanii sheexanni eessa gala jettanii kattaa fi dhakaa fi maalii isii waliin lakkaa ooltan isin sammuun teessan maal isin taate isin tuqamte isinuu sammuun teessan isinuu wayin isin tuxxee isiniin deemuu jirti bakka sheexanni galu hin beektani akka sheexanni gaara galu hin beektani akka sheexanni dhakaa keessa galu hin beektani kan dhiyaatanii faana gaara faana yaatanii isin kana isinii kenna kana isin yoo bakka takkitti kan awwaalte kanallee bakka takkitti awwaalti maal takka keessaa isinii sennaa deemti malee isin kan itti awwaalatte isin yookiin bakka baay'eedha. Waan takkitti san bakka takkatti awwaaluun deemtu wanni sheexana namaa miti sheexana akkasin argitan girgiddaa keessatti haasoftu san isin yoo taate kanaafiyyuu isin akkami sammuu teessanii isii dhageettanii isii saddaqtanii waan jette kana waadaa kana nuu guutti jettanii isii faana deemaa ooltan sammuutti isin taphatte magaalaa yoo namni nafee jiru yookiin makiinaallee taate maallaqa hin qabu asii yoo jalaa bade dhakaa kanatti silaa nama taate deemtii miree yoo garii sheexaana malee kanaafiyyuu jettee isin sobdee isin faana galtee mana kiyyallee watu jira jedhaa mana sanillee watu jira achiin isin keessatti akkas isin taphachuu jirti isin maal taatan qara kan mana san geessitan isin mana ofii akka waa hundaan guuttatte sheexanni eega diidaa faana galee mana akka galee hin beektani isin bar asumaa boofa isinitti taate asumaa maraattuu sheexaanaa isinifaa akkuma feeteen isinitti taate isinitti taphattu isin hin argitan malee isin argite maa waliin rakkattani qaruma isin harkaa baate lammaffaa qabachuu hin dandeettani sheexaana waan feete taate isin mudhachuu dandeetti maaf duwwaa fi darartaniin jedheen dhugaa rabbii isin duwwaaf darartanii san hedduu garaana nyaattan maal godhuu miskiina gootan maaliif darartan isin harkaa baate isii lamu arguu hin dandeettani sheenni isin sheeka jettanillee sheekuma isii waliin dalaguutu isinit dalagaa isinillee maal isinirraallee maallaqa argata isiirraallee maallaqa argata خلاص كما يسي ولين جرو وامتني زيني ودندي يسي أكتشي أسفيدون دندو أسمع قولي تقولي دبي زيني نريسون براخوتا كنافيو وسوليني ركشوا باتني تريفتني أنا كيا ذكياتي يودن ديتني قبضت ربي سني على فيسو وده دبدنا صوفتي بدرروا باتني فراديفتني رفايدا دا أكني هكذا سنين جنة المكيس أبدي سنين رفاي سنين اللي قبضتي سنين درريني سنة سوما فرات إفتني اللي ربريدا أنا سنين جدا أكثر ربي سني على فيسو حاجة فيديو فراتي ولدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.